Envoy Steve Witkoff reacted great to a spirited statement by Iran's foreign minister on X before swiftly deleting the post. Walta'iinsi waraana Iraan fi Raashaa gidduutti dabalaa dhufe USA'tti yaaddoo guddaa ta'e jedhame. Raashaan meeshaa ittisa qilleensaa fi xiyyaarota waraanaa ciccimoo dabalate teekinooloojii waraanaa kallattii hundaan Iraan hidhachiisuu itti fufte. Kunis fedhii olaantummaa USA'n baha giddugaleessaa keessatti qabdu dukkaneessuu danda'a jedhame. USA'n gama isheen hidhannoo waraanaa Iraan dabalaa dhufe dhaabsisuuf xiyyaarota waraanaa boombii niwukileeraa darbachuu danda'an biituu jedhamanii gara daangaa Iraanitti sochoosaa jiraachuun barameera. Nutis odeeffannoo kana bal'inaan qabannee dhufneerra. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS afaan Oromoo miidiyaa kana subscribe like share gocham aga dhumaatti nuwaliin turuun dagatinaa jechuun kallattumaan gara odeeffannoo bal'inaan ilaalutti ceena. Iran's supreme spiritual leader Ayatollah Khamenei has already stated that the republic does not intend to create nuclear weapons. Iraan doorsisa USA dabalaa jiru keessatti deeggarsa Raashaatiin dandeettii waraanaa babal'ifte jedhame. Tarkaanfii madaallii humna baha giddugaleessaa jijjiiruu danda'uun Iraan teekinooloojii sadarkaa olaanaa fi deeggarsa tarsiimoo Raashaa irraa argatteen dandeettii waraanaa ishee cimsuu isheetu himama. Guddinni kun kan dhufe yeroo wallabdeen Iraanii fi Ameerikaa gidduu hammaatee itti fufee jiruun tasgabbii naannoo fi nageenya addunyaa irratti yaaddoo uuma jedhameera. Iraanii fi Raashaan waggoota darban keessatti walitti dhufeenya waraanaa cimaa qabaachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an garuu sadarkaa walta'iinsa kanaan dura hin mul'anne agarsiisu. Akka maddeen basaasaa jedhanitti Raashaan Iraaniif sirna ittisa misaa'ila sadarkaa olaanaa dandeettii waraana diroonii fi meeshaalee waraana saayibarii dabalate teekinooloojii waraanaa ammayyaa dhiyeessaa turte. Gargaarsi kun kan dhufe yeroo murteessaa Teheraan dhiibbaa biyyoota dhiyaa naannicha keessatti mul'atu qolachuuf barbaadutti ta'uun isaa adda taasisa. Walta'iinsi Iraanii fi Raashaa gidduu jiru daran jabaatee kan itti fufe yoo ta'u olaantummaa USA'n baha giddugaleessaa keessatti qabdu qolachuuf kan dhaabbatedha. Biyyoonni lamaan qoqqobbii diinagdee biyyoota dhiyaa irraa waan isaan mudateef tumsi waraanaa barbaachisummaa tarsiimoo ta'eera. Odeeffannoon dhiyeenya kana ba'e akka agarsiisutti Iraan teekinooloojiiwwan waraanaa ijoo hedduu Raashaa irraa argatteetti. Kanneen keessaa sirna ittisa misaa'ilaa S-400 kan jedhamu yoo ta'u sirna ittisa qilleensaa ammayyaa ta'ee fi balaa qilleensa irraa dhufu dachaan hordofuuf aggaammi diina irraa dhufu kamuu samii gubbaatti awwaara taasisuu kan danda'udha. Kana malees diroonota shahaad kilaas kan fooyya'insa Raashaa teekinooloojii diroonii fooyya'ee fi dandeettii hordoffii fi haleellaa Iraan guddisuu danda'u hidhachiiste. Deeggarsa misooma misaa'ilaa haayiparsoonikii dabalate. Gabaasni akka agarsiisutti Raashaan Iraan misaa'ilota haayiparsoonikii kanneen addaan kutuun rakkisaa ta'e hojjechuuf akka gargaaruuf ogummaa teeknikaa kenniteetti. Meeshalee waraana saayibarii sooftiweerii fi ogummaa sadarkaa olaanaa dandeettii waraana saayibarii Iraan diinota irratti qabdu cimsuu itti fufte. Walta'iinsi waraanaa Iraan fi Raashaa guddachaa dhufe Ameerikaa fi michoota ishee irraa qeeqa cimaa argateera. USA'n yeroo dheeraaf Iraan garee bakka bu'ummaa fi babal'ina waraanaatiin baha giddugaleessaa tasgabbii dhabsiisaa jirti jechuun himachaa turte. Deeggarsa Raashaatiin Iraan amma dantaa USA naannicha keessa jiruuf qormaata daran guddaa ta'eera. Waashingiten qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame cimsuuf galoo galaanaa keessatti argamuun waraana dabaluu dabalate gamtaa kana qolachuuf tarkaanfii fudhachaa jirti. Qondaalonni USA dandeettiin waraanaa Iraan babal'achaa dhufuun wallabdee Sooriyaa, Yamanii fi Iraaq bakka humnoonni Iraaniin deeggaramanii itti socho'an ammeessuu akka danda'u akeekkachiisu. Walta'iinsi Iraan fi Raashaa kun baha giddugaleessaa bira darbe bu'aa fagoo qabaachuu hin oolu jedhama. Biyyoonni dhihaa Iraan meeshaa waraanaa gurguddaa qabduun gabaa boba'aa addunyaa jeequ gareewwan hidhattoota jajjabeessuu fi nageenya Israa'elitti qormaata ta'uu akka dandeessu sodaatu. Gama biraatiin ammoo Raashaan waraana gara Iraanitti erguu itti fufuun ishee hariiroon neetoo fi USA waliin qabdu daranuu walxaxaa ta'e daran dhiphisuu mala. Haalli kun akkuma mul'achaa jiruun addunyaan akkamitti Waashingiten deebii akka kennitu sirriitti ilaalti. USA naannicha keessatti waraana ishee ni hammeessiti moo tattaaffiin dippiloomaasii wallabdee dabalataan ni ittisa.
wanti kun mirkanaadha. Gamtaan kun haala ji'oopolitikaa irra deddeebi'ee bocuuf naannoo daranuu nagaa hin qabne keessatti boba'aa dabaleera. USA'n sodaa Iraan irraa qabdurraan kan ka'e Iraan akka meeshaa niwukileeraa hin hidhanneef meeshaalee waraanaa kan biroos daangessuu barbaaddi. Kuni ta'uu baannaan Iraan irratti boombii darbachuuf doorsisaa jirti. Iraan gama isheen agarsiisa humna ija jabinaan agarsiisuun toora buufataalee miisaayila lafa jalaa magaalota miisaayilaa jedhamaniif kan guutuu biyyattii keessatti argamaniif oomsite. Baankeroonni ciccimoo ta'an kun miisaayila baalaastikii fi sirna ittisa qilleensaa sadarkaa olaanaa kan qaban yoo ta'u, weerara biyya alaa kamiyyuu irratti haleellaa haloo ba'uu danda'u jedhame. Qondaalonni waraanaa Iraan akka ibsanitti dhaabbileen lafa jalaa kun tarkaanfii waraanaa kamiyyuu keessumaa Ameerikaa irraa dhufu of duuba deebisuuf akka ta'e ibsaniiru. Magaalota miisaayilaa kana ifa gochuun isaanii akka ergaa kallattiin Waashingitanitti dhiyaatutti kan ilaalamu ta'uun isaas ni yaadatama. Kunis Iraan ofirraa ittisuu fi balaa kamiifuu saffisaan deebii kennuudhaaf qophii ta'uu ishee agarsiisa. USA'n ammoo sochii waraanaa Iraan irratti yaaddoo guddachaa dhufeef deebii kennuudhaaf jecha qaama agarsiisa humnaa gochuun xiyyaarota dhoksaa B2 gara naannichaatti bobbaafte. Meeshaan waraanaa niwukileeraa baachuu kan danda'an xiyyaaronni boombii kunneen naannoo qilleensa Iraanitti sakatta'iinsa fageenya dheeraa gaggeessaniiru. Iraan akeekkachiisa cimaa kennuudhaan deebii kenniteen haleellaan naannoo ishee irratti raawwatamu kamiyyuu deebii hamaa akka kakaasu labsite. Dubbii himaan waraanaa Iraan toora miisaayila lafa jalaa dabalate sirni ittisaa Iraan weerara kamiyyuu qolachuuf qophii guutuu ta'uu isaanii cimsanii dubbataniiru. Haalli kun akkuma mul'achaa jiruun addunyaan akkamitti Waashingiten deebii akka kennitu sirriitti ilaalaa jirti. USA naannicha keessatti waraana ishee ni hammeessiti moo? Tattaaffiin dippiloomaasii waldhabdee dabalataan ni ittisa. Gaafii nama hundaa ta'eera. Wanti dagatamuu hin qabne garuu gamtaan kun haala ji'oopolitikaa irra deddeebi'ee bocuuf naannoo duraanuu laboobaa jiru keessatti boba'aa firfirsaa jiraachuu isaati. Xiinxala kana qopheessuuf maddeen akka Teheraan Times, BBC, Al Arabiyaa, Yerusaalem Post fi Al Jazeeraa fayyadamneerra. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biroon haga walitti deebinutti akka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan gargar baana.